Gabaasaa tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala. PP'n waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa galeera jechuus waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa fudhachuu eegaleera. Irreef gaachanii uummata Oromoo oboon zoonii giddugalaa tarkaanfii iddoo garaagaraatti fudhateen injifannoo goonfatee jira. Bifuma kanaan onaa kuyyuu ganda uyyee cabaree tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen 30 ol du'aan yoo boqochiisu 20 ol madeessuun qawwee AKM 30 ol uummata Oromoof galii taasiseera. Ona dagam ganda yaayyaa harootti tarkaanfii fudhateen 15 battalatti yoo boqochiisu hedduu madoon adabuun qawwee AKM 14 hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof galcheera. Sirna duubatti hafee uummata keenya balleessuuf hoggeessuuf karoorfate kana dhabamsiisuuf wareegama barbaachisu kamuu kanfallee uummata keenya bilisa ni baasna jechuun waboon tarkaanfii isaa itti fudhachuu itti fufeera. Cuunfaa oduu injifannoo oboo zoonii giddugala. Abdii fi wanteen uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa koonyaa gujii bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa Waadaraa ganda Sokoraa Jilee iddoo addaa bakka Biyyee Diimtuu jedhamtutti tarkaanfii waraana morna PP irratti fudhateen 6 battalatti yoo boqochiistu 4 madeessee jira. Ammas guyyuma kana aanaa Waadaraa ganda Hodoyyaa Haroo iddoo addaa Makkaatoo jedhamu tarkaanfii cimaa fudhateen loltuu PP 10 battalatti yoo boqochiistu 7 ammoo madeessee jira. Itti mufu Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Waadaraa ganda Gaambeelloo iddoo addaa Dibbee Hadheessaa jedhamu tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 7 battalatti boqochiisuun 11 madeessee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa Cibraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Boruu ganda Utuluu ganamaan itti cabsuun tarkaanfii cimaa waraana gabroonfataa PP irratti fudhateen loltuu PP 8 battalatti yoo boqochiisu 5 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Oduu injifannoo oboo zoonii kibbaa Abdii fi wanteen uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa koonyaa gujii bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa fi Cibraan Odaa Soddon Booroo waliin ta'uun aanaa Gooroo Odoolaa ganda Dhuqqoo iddoo addaa Kilkillee Gombisaa jedhamtutti waraana faashistii PP irratti maqaa sakatta'insaan bobbaatee deemtu tarkaanfii fudhateen 13 battalatti yoo boqochiisu 10 madeessuun meeshaa kilaashii AKM lafaa fi rasaasa PKM meeshaa adda addaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof golii godhee jira. Oduu injifannoo oboo zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa. Irreef gaachanii uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa Cibraan Gooroo Oduudaa fi Cibraan Madda Albuudaa waliin ta'uun dugda daawwaa ganda Dhaddachaa baay'aa seenuudhaan ganama sa'aatii 11tti lukkeelee diinaa fi hattoota fi saamtota uummata Oromoo irratti lola baneen 2 battalatti yommuu boqochiisu 8 ammoo harkumaan qabee dhuunfatee jira. Itti mufiinsaan aanaa kana gandaan walgahii meddoo iddoo addaa Teelee bakka jedhamutti haxxee hidhuudhaan paatroolii tokko daaraa yommuu taasisu 6 ammoo battalatti ajjeesuudhaan 2 harkaan qabee jira. Oduu injifannoo oboo zoonii kibbaa gujii koonyaa bahaa. Irreef gaachanii uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa koonyaa gujii bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Waadaraa ganda Hadoyaa Kooroo kaampii Markaatoo jedhamu tarkaanfii haleellaa waraana PP irratti fudhateen diina daaraa godhee adamsee 40 ol ari'uudhaan 40 ol boqochiisuudhaan 18 yommuu madeessu injifannoo olaanaadhaan galmeesseera.